Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hordoftoota kiyya kabajamoo qaqqaalii arras wal haa barsiifnu dawaa barbaachisaa ta'e dawaa barbaachisaa dhukkuba hundaaf dawaa ta'e darsiin teenya taarraa akkumatti fuftee jirti gaa darsiin wal haa barsiifnu dawaa barbaachisaa dhukkuba hundaaf dawaa ta'e wal haa barsiifnu baala mukaa dawaa haa ta'e. Darsiin jettu akkumatti fuftee jirti. Har'a alhamdulillahi paartii 14ffaarra jira. Warroottan paartii 1ffaarraa hanga 14ffaa hordofuu jirtan bartanii jechuu hanga tokko. Alhamdulillahi manuma teessanii bartanii jechuudha. Alhamdulillah rabbi galanni haa ga'u. Paartii 14ffaarratti waan nuti barannu alamraaddu sadriyyaa jedhama. Dhibdee qomaa. Dhibdee qomaa jechuun dhukkuba garaa keessa garaa gama gubbaatti gama qomaa gubbaatti argamu. Takkaa'u dhukkuba sirna hargansuu wal qabatan hundaa jechuudha. Dhukkuba sirna hargansuu wal qabatu hundaafuu namni asmii qabus namni qomarra waa isa ta'aniitu ukkaamamu jirus kaafoorritti ciccitus haa qofa'us haa bakka asmiif saaxilamee bakka tinfaashii asmii san fudhatee fayyadamu jirus dawaan amma sii himuu deemu kana yoo fayyadamte natsa torbaan tokko 2-3 keessatti haay ati baasii takka keessatti adda baatan dhibdee asmii waan jedhamu wajji takkaa'u dhibdee rakkina sirna hargansuutiin wal qabatee si rakkisu jirtu hundaafu dawaa kana dawaadhaa jechuudha. Dhibee sirna hargansuutiin wal qabatu hundaafu jechuudha. Dawaan isaa maali? Takka dawaa isaa footoo isaatiinis kaa'ee jira. Maqaa isaa fujul ni fuuta. Namni asmii qabu namni sirna hargansuu isaa rakkoorra jiru kan sirna hargansuutiin dhibamu jiru. Dhukkuba sirna hargansuutiin wal qabatan hundaan dararamu jiru hundinuu na dhageeffadhu addaamtu. Kanaaf asiir juuzii fujul ni fuuta. Fujul kajaamu jira. Akka burtukaanaatiin burtukaanallee xixiqqaadha. Burtukaanarra xixiqqaadha. Misaal akka burtukaanaatiin kokkorfaa xixiqqaa tokko isin kaayitiin jira footoo isaa. Fujul ni fuuta. Yoo jiidhaa isaa argattee juuzii goote ciccirteetuma maashina naqxee juuzii goota. Juuzii hoggaa goote sana akkam goota? Isa juuzii goote sanitti daa'ima maankaa takkatti naqxee walitti garagalchitee bishaan bu'aawaa kubbaayyaa tokko danfistee bishaan bu'aawaas keessa gootee daa'ima maankaa takka isa juuzii ta'ee bishaan bu'aawaa keessa naqxee akkasii walitti garagalchitee fayyadamtaa jechuudha. Ganamaa fi galgala fudhatta. Torbaan takka akkasii guyyaa torba akkasii fayyadamnaan adda baateen dhibdee tanaan nagaafadhu. Gammachuu miiseejii naa barreessi itti fayyadame. Haalli lammaffaa itti fujul kanaa fi deemaa fi bishaan itti fayyadamtu haalli lammaffaa yoo fujul juuzii godhuu baattee fujul ciccirteetuma goggogsitee isa goggogeessan hurreessitee hurraa isaa maanka takka fuutu. Bishaan kubbaayyaa tokko danfista. Daa'ima maankaa takka fuuta. Bishaan danfaa shaayii ganama subii danfaa fayyadamtu san daa'ima maankaa takka fujul maankaa takka walitti godhatteetii walitti bataabbatee akkasitti fatara keetirra fayyadamtaa ba'uuyya ganamaa fi galgala. Haayuuli sirna hargansuu rakkinni sirna hargansuu hundinuu furame jechuudha. Torbaanuma takka keessatti. Dawaan lammaffaa alhamdulillahi rabbi galanni haa ga'u. Hedduu irraa fayyadamaa jirtan baay'ee galatoomaadha. Namootan ittiin fayyallee hedduun naa dawwala jira alhamdulillahi. Isaanillee haa galatooman. Maaliif sababa isaan wuxxeetii waan hanga dhiise harkanii gammadanii naaf dawwalanii naaf himaniif fayyeetiin jira. Namni tokko sababa kayyaan rakkina jalaa ba'uu jechuun wanni sanirra na gammachiisan jiru aalama guutuu duniyaa adduun itti baatu kana walitti qabanii waan kanneen illee jechuudha. Sanirra wanni na gammachiisan jirtu. Alhamdulillahi. Maaliif
wani an baradhe galmanaa geesse jee waan hin gammaduuf jechuudha. Wanni baratuuf namni naman beekne rakkina barumsaa saniin rakkina barumsa dhabuu isaatiin isa dhufu ati barate kun isarraa itti himtee akka inni ofirraa ittisu godhuun dirqama nu barate kanarra jiru waan ta'eef jechuudha. Alhamdulillah rabbi galannaa gahu isinillee hedduu galatooma nu hordofuu keessaniif yaadaa fi gaafii qabdan nu barreessa. YouTube Meeysar kana like share subscribe godhuu hin dagatina. Facebook Meeysar kanas dawaa hedduu asirra gadhiifama sirna dhibdee amalootaa fi haala adda addaa rakkinni ilma namaatiin wal qabatu hundaa asirratti gadhiifama. Facebook Meeysar kanas hordofaa like share follow godhaa. Otoo bara Meeysar keenya kanas like share follow godhaa. Linkii isaa komentii jala isiniif hin kaa'a. Komentii jalaa fudhataniiti seentanii jechuudha. Dawaa isaa amma haasa'u jiru kanas Meeysar sanirraa argattanii dawaalee dhukkuba fedhee hundumaa YouTube keenya Meeysar sanirraa argattanii linkii jala isiniif hin kaa'a. Komentii jalatti isiniif hin kaa'a jechuudha linkii isaa. Facebookas komentii jalatti isiniif hin kaa'a jechuudha. Facebook Meeysarii jechuudha. Dawaa achirraa baratanii. Darsiin teenya maqaa isiidha. Darsii amma isin barsiisu jiru kana maqaan isiidha. Wal haa barsiifnu dawaa barbaachisaa dhukkuba hundaaf dawaa ta'e jette mata dureen isii. Wal haa barsiifnu dawaa barbaachisaa ta'e kan dhukkuba hundaaf dawaa baala mukaatirra obboleeyyan kiyya. Sigalee kanaafuu hordofaa irraa fayyadama. Dawaa lammaffatti harkaanfanna. Dawaan asmiidhaaf dawaa kan dhukkuba sirna hargansuutiin wal qabatu hundaaf dawaa maal yoo ta'e inni lammaffaa libaan zakar. Libaan zakar kanuu mana keessatti itti buufannu kana yaa jira kan. Bar dawaan manuma keessa ni jira. Isiniif hin baasafoo mistira. Ani isiniif hin baradhe hawaasa biyya. Isinirraa fayyadamuun na gammachiisa. Fayyadamarraa humaan kafaltanii laalaa dhageeffadhaa irraa hubadhaa irra deddeebi'a. Dhageeffadhaa irraa hubadhaa fayyadama ittiin fayyaa harkadhaa gammada. Gammachuun nu dhageessaa dawwala alhamdulillah. Yoo isin irra deddeebi'aa dhageeffadhaa yoo isiniif hin galin dawwaltanii nu gaafachuu hin dhiisan. Adiraasaa keenya bilbila keenya hunda isiniif irra keenya jira. Kanaaf alhamdulillah hedduu galatoomaan isiniin jaa. Libaan zakar ni fuuta dawaa lammaffaa libaan zakar ni fuuta moggaa fuute bishaan baay'ee takka ni fuuta. Libaan zakar maanka takka ni fuuta itti danfista bishaan kubbaayee saniin kanuma shaayii waliin danfisuutti itti danfista. Daa'ima maanka takkatti godhatte ganamaa galgalaan kee qalawu abbamu wanni tuubboo somba keetii keessa wasaqni adda addaa akka keessa taa'ee akka ati argantu sirna argansuu kan kee rabbashu jira hundinuu achumaan kuttiin siin jaboo bi'iznillaahi alhamdulillaahi. Kristi alhamdulillaahi nu dhageessaadha galatooma isin jenna. Darsii kudha shanaffaadhaan hanga walitti deebinutti nagaan naa turaa isin jenna. Darsiin teenya yeroo hundaa'u dawaa dhukkubaas maqaa dhoofnee dawaa isaatis maqaa dhoofnee akkasii wal barsiisuun keenya yeroo hunda itti fufu ta'a. Kanaaf YouTube keenya kana like share godhaa subscribe godhaa linkii YouTube keenya isiniif keenya namoota irraa fayyadamtanis nu dawwala nu qunnama dhibee fi rakkina biraa hundaafillee nu qunnama tajaajila wallaansaatis gahee waan kenninuuf dhibeelee biraatiifis nu qunnama dawwala gaafadha rakkina jiru hundaa'u yaada wal dabarfachuun furmaata jireenyaati. Hedduu galatoomaan isiniin jaa. Har'aaf darsii teenyaa asirratti dhaabnaa. Baay'ee isiniin jaaladha hordoftoota kiyya baay'ee naaf galatooma. Galatooma yaadaa fi gaafii qabdan nu barreessa. የዛሬ ትምህርታችን አማርኛን እትደበላ አፋን ለማን በርሲሱ ጅራ አልሐምዱሊላህ። የዛሬ ትምህርታችን የአስሚ በሽታና የደረት ውስጥ የተቸገሩ ሰዎች
እንትና ለትንፋሽ ማውጣትና ማስገባት የሚያስቸግሩ በሽታ ሙሉ በሽታዎች ለሱ መድኃኒት ዛሬ እነግራለሁ። ተከታተልና በደንብ አዳምጡና ተጠቀሙ። መፍትሄ ታገኛለህ። ለሁሉም በሽታ ትንፋሽ ለማስወጣት ማግባት በቃ የተቸገሩ ያለው ሁሉም አስሚ የደረት ውስጥ እና በቃ እንትና ንፋስ ለማውጣትና ለማስገባት የተቸገሩ ያሉ ሰዎች ወንድሞቼ እህቶቼ ይሄንን መድሃኒት መጠቀም አለባቸው። መድሃኒቱ አንደኛው ፉጁል ይባላል። ፉጁል የጁዝ ፉጁል አንድ ብርጭቆ ትወስዳለህ። ከዛ በኋላ የአሰል ማር አንድ ማንካ ትወስዳለህ። ጁስ ፉጁል ውስጥ ታደርጋለህ። ከዛ በኋላ እና አንድ ብርጭቆ ውሃ ትፈላለህ። ከዛ በኋላ የጁዝ ፉጁልና የማር አንድ ማንካና የአንድ ብርጭቆ ውሃ ያፈላ አብረን ሶስቱም ትቀላቀላለህ። ከዛ በኋላ ማታና ጠዋት ትጠቀማለህ። በአንድ ሳምንት በሁለት ሳምንት እስከ 5 ቀን 4 ቀን ከወሰድክ በኋላ ይለቅቃል ሁሉም በሽታ ማለት ነው። የደረት ውስጥ ያለውና አስሚና የትንፋሽ በተለይ የትንፋሽ የንፋስ ማስገባትና ማውጣት እየተቸገሩ ያሉት ይሄ በሽታ ያሉ ሰዎች አስሚ ምናምን ይሄ ይጠፋል ማለት ነው። ይሄን መድሃኒት ከተጠቀምክ ማለት ነው በስነ ስርዓት እና ካልገባ ካላስቸገረ በቃ ግራ ከገባ ከሆነ ደውሎ መጠየቅ ትችላለህ። ችግር የለም። ስልክ ቁጥርም አድራሻም አስቀምጫለሁ። ከዛ ደውለህ ትጠይቃለህ ማለት ነው። እና ሁለተኛው መድሃኒቱ የአስሚ በሽታና የደረት ውስጥ ያለው የንፋስ የተቸገሩ ያለው ሰዎች ሁለተኛው መድሃኒት ሊባንዘከር ይባላል። ሊባንዘከር አንድ ማንካ ትወስዳለህ። ከዛ አንድ ውሃ ኩባያ ወይም ብርጭቆ ትወስዳለህ። ከዛ ትፈላለህ አብረን ትፈለፈላለህ ማለት ነው። አብረን እሳት ላይ አስቀምጠህ አብረን ትፈላለህ። ከዛም በኋላ ማር አንድ ብርጭቆ ታደርጋለህ። ከዛ ጠዋትና ማታ ትወስዳለህ ማለት ነው። አንድ ሳምንት ከዛ ነጣ ታደርጋለህ። የአስሚ በሽታ ላይ ነፃ ታደርጋለች ማለት ነው። ስለዛ ተጠቀሙ። ይሄን ዩቲዩብ ሜይሰር ይባላል። ላይክ እና ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ እና አስተያየትና ጥያቄ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ፣ አነባለሁ። እና ሌሎችም በርካታ በሽታዎች በርካታ መድኃኒቶች ዩቲዩብ ሜይሰር ላይ የተለቀቁ ያለው ስላለ ሂድና እዩትና ተጠቀሙ እዛ ላይ። ስለዛ የዛሬ 14ኛ ፓርቲ የበሽታና የአስምና የመድኃኒት አስም እዚህ ላይ እንጨርሳለን። ስለዚያ ሌላው ፓርቲ ፈጣሪ ከፈቀደ እስከሚያገናኝ ድረስ በጤናና በሰላም በደስታና ኑር እያሉ ከሰላምታ ጋር አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ ይላለሁ። ቻው። መልካም ጤና ይሁንልኝ። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።